makina namaan konkolaachisa ture gammadee mun kuma lama kenne si'a lama adda kootti bu'anii milkaa'edha naa kadhatanii ji'a 5 caalatuun turin makiinaa uleetti shi'aa miliyoona 1,600 nan bitadhee wanta natti dhaga'ame dhaqadheen baankii gashee torbee utuu hin gahin waanuma hin beekne birriin 11,000 akkaawuntii koo irratti gale. Akka ijaarsi mana kanaa eegaleen akkaawuntii waldaa ifa fayyinaa irratti ammoo dantiitti keenya qarshii 1,000 buufanne sana booddee manni keenya jireenyi keenya eebbifamaadha waa hundumaatti nagaa godhanne. Buukii ishee irra birrii 516 ture. Ufnee ishee maajjiniin baafnee cufnee TV fayyinaa irratti galii goone jin booddee balbala hojii nuu bane waaqayyo. Amma iddoo lamatti hojjechaa irra tokko mana juusii hojjennaa tokko mana nyaataa hojjennaa waaqayyo balbala dukkanaa sana nurraa bane balbala ifaa balbala ittiin jiraannee ijoollee keenya guddifannu waaqayyo nuu baneera. Bakka hin qabu ofiinan ifaa hojiin kiyya bal'aadha hin argadhu harkarraan qabu buukirraan qabu ijaarsa mana kanaatidhaan bakka aguma rakkadhe asirratti erge jechuudha. Odoon ji'a lama guutin ji'a lama odoo keessatti hin guutinan lafallee bitadhee meeshaa manaatillee guutullee bitadhee jireenya gaarii uffee jedhee akka gaarii jiraadhee nagaa nyaadhee quufee jireenya gaarii keessa jiraachaa. Waaqayyo wanti inni naaf godhe yeroo ijaarsa manaa ergamaa geetuun gargaarsa jedhanii dubbataa jiru turanii yeroo sananii ani hojii humnaan hojjetaa ture hojiin humnaa hojjedhus immoo mo'aan qabu qansiraadha kan inni hojjedhu birrii 200 oola. Duwwaadhumattan keessuma koo keessatti birrii kana kanfaluun qaba malee jedhee keessa koo keessatti murteesse. Yoo waddan guyyaa sana birrii kana akkaawuntii ifa fayyinaa irratti gashee eebbumatu naaf ta'e eebban manan jedhamne naaf ta'e dachaa dirribii eebbi naaf ta'e lafa kaaree 500 bitadhe ani hojii humnaan hojjedha karaa ta'ees hin beeku akkaataa ittiin ta'ees hin beeku waanuma hin taane waaqayyo naaf taasisee. Hojiin kiyya caammas nan gurguraa kafanas nan gurguraa garuu gabaan asuma dhiyaata garuu kennaa hodhan mana kanatti kennaa kennee eebbifameen galee zayitii dibataas fudheen galee ergan asii galee garuu anumaa deebi'een na dinqa gizee tokko maalinni maal ta'uu kiyyan jedha bakka hananga nama gurgure hangan cofutti nan gurgura bakka kanaafuu waaqayyo guddaa naa galateeffadha. በአራተኛውም ቀን በበረከት ሸለቆ ውስጥ ተሰበሰቡ በዚያም እግዚአብሔርን ባረኩ ስለዚህም ያ ስፍራ እስከ ዛሬ ድረስ የበረከት ሸለቆ ተባለ። ሁለተኛው ዜና ምዕራፍ 20 ከቁጥር 26 ታላቅ የምስራች ለኢፈ ፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንና ቴሌቪዥን ፓርትነሮች በሙሉ እነሆ የኢፈ ፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከግንቦት 26 እስከ 29 2013 ዓመተ ምህረት ለአራት ተከታታይ ቀናት የሚቆይ ልዩና ታላቅ የፓርትነሮች ኮንፈረንስ አዘጋጀች። የታላቁ እግዚአብሔር አስደናቂ ተአምራቶች መገለጫ ለሆነችው ኢፈ ፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ግንባታና የኢፈ ፈይና ቴሌቪዥንን በገንዘባችሁ በጉልበታችሁ እንዲሁ በጸሎታችሁም ጭምር በማስታወስና በመርዳት እስከ ዛሬ ድረስ አብሮነታችሁ ያልተለየ በተለያዩ ውጪ ሀገራትና በሀገራችን ውስጥ የምትገኙ ፓርትነሮቻችን በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ እያልን ከግንቦት 26 እስከ 29 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ በተዘጋጀላችሁ ልዩ የበረከት ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር በዘመናችን ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳልን የኢፈ ፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያንና ቴሌቪዥን መስራችና ባለራዕይ ሐዋርያው ጌታሁን እምሩ ተገኝተውበት በተቻላቸው አቅም ካላቸው ላይ ቀንሰው በመስጠት ለኢፈ ፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ግንባታና ኢፈ ፈይና ቴሌቪዥን ድጋፍ ሲያደርጉ ለነበሩ ፓርትነሮች ሁሉ ይጸልያሉ። በተለያዩ በሽታዎች ተይዘው ለሚሰቃዩ ህሙማንም ይጸልያል። እግዚአብሔርም በሐዋርያው ውስጥ አድሮ በበረከት እጆቹ ይዳብሰናል፣ ጸጋና በረከቱን ያድለናል። ከምድራችንና ከሀገራችንም እርግማን ይሰበራል፣ መባረክም ይሆናል። እግዚአብሔር ለችግሮቻችን ሁሉ ዘላቂ መፍትሄ፣ ለጥያቄዎቻችንም ፈጣን ምላሽ ይሰጠናል። መነ ያላደጠ ሱካርክ የመቀተ ሄደነም ኤሳ ዱፍቴ ኮት አሞ ፈዩ በርባዳ ሂከሙ በርባዳ አሞ መሳአት ከነ ብሊሰበ በርባዳ አስቂነት ነይላል ጋ
She's free. Bilisa. Kalen kes bilisa. Trun kes bilisa. Akilala mamuma. Gadi buera. Normally godera. Ben. Amman si kana dene direct. Elelt. Make a dur make. Barake guutu edhan amma garu ammuma si kadhanne ammuma gadi bu'e barabaraan sirraa ka'eera insuliiniin hin jiraattu ati amma dhattee ilaalamte noormaaliidha barabaraan noormaalii ta'e nagaan naqi Prasika suwaama kadhata koo akkatti dhageessu beekaa maqaan kee barabaraan haa eebbifamu afaan mucaa kanaa baneera gurra mucaa kanaas baneera kadhata ana geetu kee waan dhageesseef ulfaadhu Somebody Bilisa Eenyu maqaan kee? Eenyu maqaan koo Sumuni. Eenyu maqaan ishee? Sumuniidha. Maqaan ishee Sumuniidha? Ji'a meeqa hiitan? Ji'a sadii. Ji'a sadii kan hidhamtee sansalataan hidhamtee kan dhufte hiikamteetti. Namni ati addana jirta mucaan kee kubsata hospitaala kan jiru. Kennaan maayin? Isuma magaasaati. Uffata kan hodhu eenyudha? Anamma dubbiin irratti ergaa sagaleen irratti ergaa Waaqayyo hiikeera. Ameen. Hanna beta Armanagiyya Waaqayyo sheelle bilisa baaseera. Amen. ወንጌል በኃይል ይሰበካል። ዘማሪት ክብነሽ ኢታና እንዲሁም ዘማሪ ቴዲ ታደሰ በፕሮግራሙ ላይ ተጋብዘውበታል። በዝማሬ እግዚአብሔር አምላካችን ይመለካል። በዚሁ አጋጣሚ ድጋፍ ለማድረግ የገባችሁትን ቃል እስካሁን ያልፈጸማችሁ ፓርትነሮቻችንም እስከ ፕሮግራሙ ቀን ድረስ ገቢ አድርገው የባንክ ስሊፕ ይዘው በመቅረብ እንድትባረኩ በልዑል እግዚአብሔር ስም ተጋብዘዋል። ምን ይሄ ብቻ! አሁንም ቤተ ክርስቲያኒቱን እየረዱ ከኛ ጋር የእግዚአብሔርን ሥራ መስራት የምትፈልጉ ነጋዴዎች፣ አርሶ አደሮች፣ አርብቶ አደሮች፣ ተማሪዎች፣ የመንግስትና የግል ድርጅት ሰራተኞች እንዲሁም በፋብሪካ ውስጥ የምትሰሩ ሰራተኞች ሁሉ በዚህ የበረከት ፕሮግራም ላይ በመገኘት ይባረኩ። በውጭ ሀገራትና በሀገራችን ውስጥ የምትገኙ መላው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከግንቦት 26 እስከ 29 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ ወደ ኢፈ ፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ይምጡ። በእግዚአብሔር የበረከት እጆች እየተዳሰሱ ጸጋና በረከቱንም ይካፈሉ። ኢፈ ፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አድራሻችን ቢሾፍቱ ከተማ ጌት ሸት ሁለገብ ተብለው በሚጠራው ስፍራ ትንሽ ገባ ብለው ያገኙናል።